Olma bultiin isini nagaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun dabaree oduu ijooti oduu ijoorraatan isinitti himtu Annaimaa Umari. Ijoo keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa shanan gibee waraana haaraa leenjisee eebbisee bobbaasuu beeksise. Sirna eebba jajjabee kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo hidhannoo waggoota 45 dabran keessatti mul'ate bifa hin beekneen boqonnaa murteessaatti cehee jiraachuun ibsamee jira. Haalli yeroo ammaa Empire Itoophiyaa keessa jirtu yeroo murteessaa xiyyeeffannoo hawaasaa addunyaa argateedha kan jee waboon yeroo murteessaa kanatti Oromoon dantaasaa tikfachuuf qabsoosaa jabeessuun dhimma filannoof hin dhiyaanne ta'uu hubachiise. Ijoo keenya itti aanuun godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaatti harmeen umriin isaanii 45 ol ta'e mana yaalaatii baafamuun hidhamanii jiran waajjira poolisii keessatti dhukkubsachaa jiraachuu maatiin himanii jiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaatti harmeen umriin isaanii 45 ol ta'e addee Kibbee Bookkisaa jaamtu sababa bakka ilmi kee jiru himi jedhuun mana yaalaatii baafamuun poolisootaan hidhamuu ishee miseensi maatii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Addee Kibbee Bookkisaa gargaarsa abbaa malee nu guddistee kan jiru ilmi isaanii dhukkubsattuu kalee fi dhibee keessoo waan taateef mana yaalaatti deddeebitee waldhaanamtii jira. Onkololeessa tokko bara 2014 beellama mana yaalaatii qabdu dhaquuf mana isheetii baatee gara maatii isheetti osoo hin deebi'in jirti jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti hima. Qeeraan falmisiisaan harroota qaluu waggootaan dura mormii ummataatiin cufamee ture kan magaalaa Asallaatti argamu deebi'ee banamee jira. Kubbaaniyaan Chaayinaa Rong Chang jedhamu kaapitaala investimentii birrii miliyoona 60 bara faranjoota 2014 hojii eegale. Guyyaatti harroota 300 kan qalu qeeraan harroota magaalaa Asallaa nama 200 qacaree hojjechiisaa jira. Ji'a dabre qofa foon harree doolaara 80,000 baasuun gara baha Eeshiyaatti ergee jira. Akka gabaasni Addis Fortune jedhutti kaampaaniin kun caasaa nageenyaa waliin mari'atee qeeraa kana irra deebiin banee jira. Bulchaan ganda Hilaalaa magaalaa Asallaa Qaasim Ibrahim ummanni garuu quba hin qabu. Viidiyoon gochaa ajjechaa suukanneessaa poolisii Oromiyaatiin dargaggoota Oromiyaa lama irratti raawwatame karaa miidiyaa hawaasaa naannawaa jira. Gochi garajabummaa hamaan kun dhimma gadi fagoo sirnichi uummata Oromoo irratti qabuuf agarsiistuudha jedhu namoonni gochicha irratti yaada kennan. Viidiyoo kanarratti waraanni mootummaa yuunifoormii uffatanii fi hidhannoo qaban dargaggoota nagaa lama itti dhaaddachaa fuudhanii deemuun rasaasa itti roobsanii yoo ajjeesan mul'isa. Waraanni kun yeroo dheeraa nutti hin fudhatu guyyoota gabaabduu yookaan torbaanota gidduutti xumuramaa jira qondaalli waraanaa humnoota Tigraay Jeneraal Tzadqaan Gabratinsaay. Wal waraansi humnoota Tigraay fi Bilxiginnaa kaaba Itoophiyaa itti fufee jira. Ijoo keenya xumuraatiin waraana kaaba Itoophiyaa dhaabsisuuf Ameerikaan qoqqobbii dabalatee diinagdee tooftaalee jiran hunda ni fayyadamtii jedhe ministeerri dantaa alaa biyyattii. Dubbi himaan ministeera dantaa alaa Ned Price riippoortarootatti akka himanitti unkurama Itoophiyaa waraanni fide dhaabsisuuf tooftaa mara fayyadamuuf jira. Ministeerri dantaa alaa US Anthony Blinken waa'ee rakkoo siyaasaa Itoophiyaa ilaalchisee kibxata qondaalota gamtaa Afrikaa, Suudaan, UK, France, Jarmanii fi gamtaa Awurooppaa waliin mari'atanii turani. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabanne kana fakkaataa babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa istiidiyoo teenya Horn irraa dabru irratti isiniif dhiyaata. Hangama kiyyaan nagaatti isiniin jecha qophiilee OM tanneen hafanii wajjin tura.